والصلاة والسلام على نبينا مولانا الأسماء وعلى آله أجمعين بيلوانا كسو إسلام مرة نبي النجي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن أبونا من نجي إيه ينان نما يفيق وفي بولجي خلان سابيلا وادا نبي خلان سابيلا وادا خي في وفي بلو هن أمني إسلام من قبل بنجيجو هذا قرآن كسان من قبوكا ولا يهود ولا المسكين جي نمي كيسان جي ونوري بداتيف توكو بيانكاسو جي أبا ناكسو ربي ينكاسو جي وأنك نماس ربي بيتشخنني خنا مرة وانبربالي يجو الرسان تنور كاكبا إيمان الأبو يرمكم بيلا جيراتي وتقبلوا إيمان الأبو ندفع سليم كيسين نمسا قليتنا لقو والرب تخيني هركلات warri walloo kun taariikha hedduudha qaban karbaam gaafatiyyoo Ilisillaasee dha hoggaa baarisaan qabe bakka taadhaa jeen qacha itti siniifinna ka'anii duuba ormisa doongeessiniif ormisa beelti fitte rabbiin sanii rabbiin biira isa kaase jechuudha jadi kuni islaamummattiis namummattiis keenya saniifuu gaafan wasiinu qabate isaan waan qabaynu dirmatanii ara dirmadhaan isin dhaamaa jechu koreetti jaarree jirra durataan isaanii Sheekh Abdulatiif itti aanaan Sheekh Usmaan Durriiti amma jamaa sheekhaati amma Usmaan Haajiiti Sheekh Aliyyi Dirree Dhawaadha Sheekh Mannuur waan isaan isintiin dhufan wali isintiin dhufan duuba ulamaa'onni ta'anii dadhabaalleen ta'anii waan kana sakkamitti meekamitti isaan kana jiraachifne jechuudhaan wali taa'uu hin dandeenye isulleen haasa'u eekanuu taqabbaltanii namni isaan itti dhufan waan rabbi kenneef ammoo namni waa ka'ee kenne waan san rabbiin bakka dhaabaa fi saniifi isinitti haa kennu isin bira haa guutu akka harka laata dhuma kanaafi gama keessan dhaamaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة خينيا أرجع ركون أرجمتنا بجت علماء قودين أرجع بها خيسة أرجمان هندنو وجين تاني أمة خينيا خوالو من الرئيس بقى بيلتني زتجر تصن أكملتي زمن إلى سلاسة دچيرا نما دبم سيفتسون akka isaan mudanneedhaaf nutis waan dandeenyuun bira haa dhaabbannuuhi jedhanii koree takkatti ijaaranii isin keessa bobbaasanii jiranii hoggaa imaamowwan gama keeysan dhufan namni hundinuu harka isaanii akka diriirfatan kanuma isinii dabarsina ummanni sun harkallee nu biraa qaban gaafa soomaliirraa namni ol baqatee akkasitti rakkanne san achirraa dhufanii nu laalan yeroo hamtuu san keeysatti ar'a nuti saatattaafannu galatooma harka keeysan diriirfadha akka ulamaa in jettet gurra keeysan gama ulamaa'ii deebisaa waan rabbiin isinii kannaadhaan jaa asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بلين قينيا دين الإسلام دين الوحدة دين دكتكم أنما يامو دين الرحمة دين الرحمة ولي قد أجي رحمة النيام نبي محمد نجام أكا قامت كوتي ولي برحمة قدو والجالة خيست وكسي سنيفو بلين قينيا نتوني سنين آمنو أكما شيكا كينيا ندر جانت خورين تينيتون تم أرى تم مقاد أجيساني تون أقوي سنين دفته أكا هركالاتاني غرغار سبولين قينيا
خبيلة أبوتار أبو قافم سنين أكبر دابتن خبجان سنجام نورا والله بلين خين خوالله سن أكبر دابتن خنا دان ما تخين سنين دام نجو خرين تلفته أكجم ما جندت جيجيستن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما شيكان كينيا غرغدان كنجاني إيجا وانجيرو بيتي نمجوتو كبا namni Allah tokko yoggaani fi beelawee shari'aa wanitti nu ajajee shari'aan amantii islaamaa bakka jiran dhaqanii gargaaruu waan danda'aniin abbaa waan nyaatan danda'e ka maallaqa danda'e ka huccuu danda'e ka waan biraa danda'e ka dawaa danda'e ka waan adda addaa waan silaa gartee barbaachisuu danda'e barbaachisaa waan ta'eef dirqama nurra kaayamee attaagaa odoo muslimallee ta'uu baate yoggaa ollaa ta'e namni biyya takka hojii jiran kanneen biraalleen gargaaramu qaba beelabaa sun dirqama shari'aatti nu ajaje saniifuu akkuma dhaamsi asii duratti dhaabame kanatti inshaallah rabbii nu haa laaffisu horeen gaatti godhamtee jirti akka shakki maletti namuyyuu waan qabdan akka harka laatan rakkoo kanaa tana rabbiin akkuma isaanii fide bakka biraatti fiduu ni danda'a saniifuu gaama callifnee ta'uun qabnu halkanii fi guyyaa itti yaaddooyne namuugaa ogguunni fi ergaan tun isin bira geesse akka harka laatan tanuma isin beeksisuu barbaanne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawwattoonni keenya teessoon arra gartee ta'amu jirtu teessoo gamtaa ulamaa Harargee Bahaati ammatee ammas majliisa naannoo Harariitii fi ammaasiis majliisa akka ulamaa Harargee Bahaati wanni dhaamsi armarra walitti qabamneefis Harargee Bahaa fi lixaatis walitti qabamee gargaarsa ummata keenya qabeelaan dhumaa gartee jiru san akkamitti gargaarraa waan je'amurraahi dura ta'aa keenya gamtaadhaa sheeka keenya shee Adam Tuulaa akkasuma sheeka keenya shee Ammoo Watar akkasuma sheeka keenya shee Musaa Su'aalaa akkasuma olomaa'ii gurguddaa qabnu hunda wanni hawaasa keenya naggaadeedhaa fi tiifattuudhaa fi qotataadhaa fi hunda wanni gartee gurra keessaniin ga'uu barbaannu gargaarsa ummata kana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam arkaanni isliminnaa shan ijaanii shanan irraa tokko waa'ee gargaarsaati arkaan isliminnaa irraa rabbiin quraana keessa waaqiimu salaata yogguunii fi jee waa'ee gargaarsaa itti aan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namni nama tokko jiraachisee akka nama hunda jiraachisee lakkaawamaa jaan namni tokko kabadii dalagu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam saree dheebootee jirtu obaasuudhaani kabadii addaa dalage namni san jannata seenee jaan intalti takkaa sababa adurreetiini waatti kannuu dhiisuudhaan ibidda seentee jaan walumaa galatti dhaamsii dabarsuu barbaadan olomaan Harargee jummaa as deemu kana du'aanni khuxabaanni masjiidarraa akka wantiin baankii isinii fi himamaa deemaa sanirratti wali qabdanii biyyarraa akka gargaarsa ummata kana bira dhaabbannu isliminnaa dhagartee jechuun afaan qofa osooniif hin ta'in bakka rakkannettis wal bira dhaabbanne akka gartee halaakama yoo du'a jalaa nama nagee nama walaba goonu arra namni obboleeyyan keenya yoo rakkatan boru nu ta'uutiitu mala wal bira awaan amantaan islaamaa itti nu ajajju kana dhukkumnee waliif mu'minni akka gartee qaama tokkooti iza ishtakaa minhu udwun tadaalahu saa'irul jasad akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ijaan nyaleen xiqqoon tun dhukkubdu qaama guutuu leeydaa bula qaama guutuuti qaaxiraawaa bula kanaafu isin irratti hin dheereysu waan sheeyni keenya guddaan shee Adam Tuulaa isinitti dabarsan bakkaan naagee ajaanii ergennoo isaanii nu godhatanii gartee afaan kiyyataa haa deemaa ja'an masjiidni hundinuu wali qabdanii akka hatattamatti bakka san deemnee ergaa keessan isinii geeysinu arra gartee kannitan malee boru isiniif deebiti maa indakum yanfadu wamaa indallaahi baaq rabbiin jee wamaa anfaqtum min khayrin addunyaa irraa wanni gartee isin kannattan rabbiin bakka isinii dhaaba gartee jee kanaafuu nam tokkollee nu osoonii fi jecha kana gartee laaftutti ilaalle akka gartee jabaannee hujiirra oolchinuun isiniin ja'a
amma hanga kanaan nu guddifadha amma gizee biroo walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخيني وري أسرانو دعوتني في نغرتن هندي قمت علماء هررقه لبسا أرانتنا غرغارسا دي غرسا لمي تيني تركتشا جرتو متخيني خم بكئي جرو متخيني خم بيلوي جروف gargaarsi akka sassaabamu labsan kana galmaan gahuudhaaf kallattii manni marii dhimma islaamaa naannoo Harariitii fi godina keenyaa waliin kaa'ee isinii ibsuufi tokko guyyaan deeggarsi kun sassaabamu guyyaa Jum'aa iftaan 12 bara 12 ji'a tokko bara 2014 jummata iftaan jechu gargaarsa gallakkifamaa osoo hin taane Jum'aa guutuu masjiidni naannoo Hararii dirree dhawaa godina Harargee bahaa keessa jiru hundi guyyaa 12 baatii tokko bara 2014 deeggarsi masjida hundarraa gargaarsa ummata wallootiif sassaabamuu qaba. lama gargaarsa kana jala deemee qindeessee hordofee herrega banametti herrega ulamaa'in kun gamtaan ulamaa'i kun bane akka galmaan gahu mariihatee hordofee jala deemee kan hordof koree namni torba itti godhamee jira. walitti qabaan Sheekh Abdulatiif itti aanaan Sheekh Usmaani Jamaal Sheekha Umarii fi Sheekh Jamaal Haaji Sheekh Aliyyi fi Muhammad Nur warra dirree dhawaatii fi naannoo Harariitii fi godina irraatti godhamanii jechuudha. inni sadaffaa gargaarsa kana akka inni galmasaa gahuu fi beekumtii akka harkatu labsa Oromiyaan labsee fi gargaarsa akka biyyaatti warra rakkateef godhamu jiru ka'umsa godhannee manni marii dhimma islaamaa beekumtiin kenninaa fi xalayaanis isin beeksifna imaamnii fi daa'iin hundi jummaa as deemu kana ummata irratti nuuf dalagee gargaarsi kun walitti qabamee sassaabamuu qaba kan Harargee fakkaatu kan ulamaa teenya fakkaatu kan ummata islaamaa fakkaatu jechuudha. saniif inshaallah waan hafe pirezidaantiin majlisa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Harariidha Haaji Toofiq itti gaafatamaan nabira jira waan hafe inni isaan itti haa dabalanii galatooma ulfaadha. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتو تخينيا الرواني اسني دبرسنو ارقاء علمان Harargeedha labsa waa'ee ummata walloo kan bakkarraa buqqa'ee beelaanii fi daara huccuu dhabuudhaan rakkoorra jiru akka gargaaruu jedhanii labsa isaan baasan akka hojiirra oolchitan jechuuf isinii dabarsine jechuudha. Kana oggo jennu namni ergaa tana ummataan gahu imaammanii jechuudha. Imaamman ergaan tun za'a tanarraa ogga isin geesse guyyaan ergaan san gargaarsi walitti qabamu jummaa nu duraa kan boruu miiftaanii kan jechuudha. Kanaafuu imaamman masjida jummaa kulliinuu khaanaarra jirtanii fi khaaraddaa keessa jirtanii fi kulliin keessanuu dhala dhiira dargaggeeyyii shamarran hin jenne arraa ummata kana dheengadda akka ummanni keenya Soomaalee irraa cabanii dhufanitti ummanni sana obbaleeyyan keenya kawalloodhaa kun nu bira dhaabbatanii harka nu biraa qaban. Harka nu biraa qabaachuu qofa osoo hin ta'in dirqama isliminnaatiin nurra jira ummata kana gargaaruun ammas. Kanaafuu ergaa hara ulamaan teenya fatwaan ulamaa Harargeedhaa gootetuun labsiin isaan yaamiinsa isinii godhantan owwaattanii harka keenyaa fi kiisha keenyaan owwaannee bakkattoon irra galchitaniis akkaawuntii akka ammaa asii gaditti isinii dabruu taa'u ni agartanii kanarratti akka galchitan namu dorgommii guddoo huccuudhaas laal diriyaan jenne fooxan jenne kofoodhan jenne shamizan jenne jaakeetan jenne kootan jenne namni qabdan waan kana kulli waan bareeddu sadaqaa waan bareeddu qeebalama. Tanaafuu waan bareeddu haaraya
akka obboleeyyan keenya uwwiftanii isinis boru jannata keessatti hariira jannata akka uwwifamtan akka labsii ulamaa teenyaa tana nuu qeebaltan isinii dabarsina jabaadhaa owwaa yaamiinsa kana qeebaltanii owwaachuu jabduu tanarra maqaan harargeedha harargee goenno hawaashirraa ilaa hanga dhiyaa wanta gadiititti jechu kanaafuu waan takka guddoo qabattee ulamaan teenya gargaarsa gaarii tokko waan ummanni san itti gammadee itti gattaa'uu danda'u akka buuftanii walitti qabdanii maqaa ulamaatiin ulamaan teenya maqaa keessaniin akka isinii geessitu akka maqaa itti gootaniin isiniin jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu sanachuma keessa dhumaa